yeroo baay'ee akka waaqayyo waan gaarii nuuf yaadu akka inni waan gaarii nuuf kennu hin abdanna hin amananna garuu kan nutti ulfaatu maalidha turanii eeguun hin ulfaatu. Ariifattuu waraabessaa gaafa ciniinti jedhama gaafa irraa homaa argachuun hin danda'amu iddoo foon jiru malee gaaftomaan qabu waraabessi yoo ariifate garuu gaafa ciniina wanti hundumtuu yeroo qabaa jedha Waaqayyo sagalee isaa keessatti. Dhalachuun yeroo qaba, du'uun yeroo qaba, guddachuun yeroo qaba, fuudhuun yeroo qaba, heerumuun yeroo qaba. Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry attam jirtu. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii gorsa gaa'elaa fi leenjii gaggabaabaa gaa'ela wajjinii wal qabatu argachuu yoo barbaaddanii YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jechuun barbaada. Akkuma kanas immoo viidiyoon keenya walitti fufinsaan barumsa barbaachisaa ta'e qabu akka isiniin dabarre milikkita bilbilaa sanatti buutanii all kan jedhurraa akka kaawwattan isinan affeera. Barumsa guyyaa har'aarraa waan baay'ee barattu waan baay'eettiin eebbifamtu kanaaf hamma dhumaatti na wajjiniin tura. Akkuma kana viidiyoo kana like gochuudhaan akka jalqabdan isin yaadachiisuun barbaada. Egaa akkuma yaadattanii duraa duuba gaa'elaa kan jedhu kutaa adda addaatti qoonnee wal wajjiniin ilaalaa turre kutaawwan sadan yeroowwan darban keessatti ilaalleerra jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e bal'ina isaa gara duubaatti viidiyoo duuba tafee kutaa tokko kutaa lamaaf kutaa sadii gara duubaatti deebitanii akkasiin daawwattan isin affeeruun barbaada. Maaliif kan isin guutuu isaa argattanii yoo wal duraa duubaan hordoftanidha jechaadha. Keessumatti dargaggoonni gara gaa'elaatti seentan kun isiniif bu'uura guddaadha, barumsa guddaadha, isteeppii guddaadha jechaadha. Kanaaf kana hordoftanii yoo deemtanii hin milkooftu jireenya keessan gaa'ela keessan keessatti milkaa'ina guddaa argachuu dandeessu. Kutaa tokkoffaa keessatti maal ilaalle gabaabsee mata duree isaa si yaadachiisuudhaaf duraa duuba gaa'elaa gaafa ilaallu inni jalqabaaf tokkoffaan maalirraa ka'a jenne Waaqayyoof dursa kennuurraa ka'a jenne. Akkuma macaafni qulqulluun dubbatu macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa maal jedha? Jalqabatti Waaqayyo jedha. Jalqabatti Waaqayyo bantii waaqaaf lafaa uume jedha. Waan hundumaaf jalqaba kan ta'e Waaqayyo. Jalqaba waan hundumaati Waaqayyo. Gaa'elaafis jalqaba kan ta'e Waaqayyo. Kanaaf jalqabatti Waaqayyo. Akkuma Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraa ilaalle duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isa barbaaduttidha. Sana booddee wanti barbaachisu hundumtuu itti isiniif dabalama. Jedha sagalee Waaqayyo gooftaa Yesuustu dubbate kana. Kanaaf pirinsipiliin jalqaba inni durfamuu qabu maalinni Waaqayyo dursa argachuu qaba. Waaqayyoon otoo hin dursiin yoo kuftan isa kanaaf Waaqayyo ittiin gaafatamu isin dogoggorri isaa eenyu biradha? Isin biradha jechaadha. Nu bira ta'a jechaadha. Kanaaf Waaqayyoof dursa kennuun barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra filannoon qabu kun dirqama. Lammaffaan immoo diina gaa'elaa sirriitti beekuu akka ta'e ilaalla. Diina gaa'elaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Gaa'elli diina guddaa qaba. Diinni guddaan gaa'elaa immoo eenyudha? Seexanadha. Maatii kan gargar baasu. Dargaggoonni iddoo hin taanetti akka hafan, Waaqayyoon akka gaddisiisan, cubbuutti akka isaan kufan, ulfina Waaqayyoo akka isaan salphisan. Keessumatti Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti gaa'elli hundumaa duratti ulfina qabeessa haa ta'u ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin jedhee sagalee Waaqayyoo akka dubbatu gaa'elli kun akka inni ulfina hin qabaanne akka inni xuraa'u gochuudhaaf dargaggoota baay'ee karaarraa kan kaachisu eenyudha? Seexana. Kanaaf isa kanarraa of eeggachuuniif isa kana sirriitti beekuun barbaachisaa akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra bal'ina isaa duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Inni sadaffaan immoo kadhannaadhaan jalqabuudha jenne. Kadhannaadhaan jalqabuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo kan inni gara fedhii isaatti nu gaggeessu isa yaade, intala nu yaade, gurbaa nu yaade akka nuti argannu kan godhu Waaqayyo karaa kadhannaati. Gaa'elli kennaadha jenneerra. Kennaa Waaqayyooti jenneerra. Haati manaa gaariin, abbaan manaa gaariin kennaa Waaqayyooti jenneerra. Eessaayyuu dhufuu hin danda'u. Waaqayyotu kenna. Waaqayyo immoo kan inni kennu karaa kadhannaati jenneerra. Kanaaf kadhannaan ammas filannoon qabu kadhachuun barbaachisaadha. Yeroo darbe waa'ee gaa'ela keessaniif warri kadhachuun jalqabne duubatti haftaniittu kadhadhaa isiniin jedheen ture ammallee irra deebi'een isinitti himaa kadhadhaa. Waa'ee gaa'ela keessaniitiif Waaqayyoon kadhadhaa. Jalqabaa qaaniin qabu jabaadhaati kadhadhaa. Waaqayyotti kennaa kadhadhaa. Kadhannaani Waaqayyoof eeyyama kennu akka inni jireenya keenya gaggeessuu fi wanta nuuf yaade sana akka nuuf kennu humna nuuf ta'a. Dabalataan immoo
diinni gaa'ela keenya diiguu barbaadu akka inni gara keenya hin dhufne humna nuuf ta'a. Meeshaa lolaa, meeshaa waraanaa nuuf ta'a kadhannaan. Gaa'ela keenya kan ittiin lollee diina jalaa oolchinu kadhannaadha. Humna Waaqayyoo kan ittiin argannu meeshaa lolaa keenya kadhannaan. Kanaaf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu baay'ee barbaachisaa kan ta'e qabxiin arfaffaan, duraa duubni arfaffaan Waaqayyoon eeguudha. Waaqayyoon eeguudha. Egaa qophii gaa'ela duraa keessatti Waaqayyoon kadhachuutti aane wanti dargaggeessaa fi dargaggeettii tokko irraa eegamu maalidhaa? Waaqayyoon eeguudha. Waaqayyoon eeguu. Eeguu kan jedhu kana akka isin sirriitti jala murtanii ilaaltaniin barbaada. Eeguun salphaa miti. Keessumatti nama ariifatee waa barbaadu argachuuf fedhuu fi eeguun hin ulfaata. Aarsaa nama kaffalchiisus qaba. Haa ta'u malee garuu turanii eeguun kutaa jireenyaati. Kun immoo gaa'ela isin dabalataa jechaadha. Gaa'ela dabalatee eeguun jireenya keenyaaf dirqama. Yeroo baay'ee akka Waaqayyo waan gaarii nuuf yaadu, akka inni waan gaarii nuuf kennu hin abdannaa, hin amanannaa. Garuu kan nutti ulfaatu maalidhaa? Turanii eeguudha. Turanii eeguun hin ulfaata. Macaafa qulqulluu keessaa Iyyoob boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irraa sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Baran dadhabbiidhaan lafarra jiraadhu hundumaatti isa nan eeggadha jedha Iyyoob. Akkuma beektan Iyyoob nama gaarii, nama Waaqayyooti. Dabalataan immoo nama qormaanni guddaan isa mudate, nama seexanni baay'ee qore keessaa Iyyoob isa hangafaati. Haa ta'u malee maal jedhaa? Baran dadhabbiidhaan lafarra jiraadhu hundumaatti. Lafti kun dadhabbii qaba. Bara hundumaa eenyu nan eeggadha? Waaqayyoon nan eeggadha. Bara koo hundumaa. Sababiinsaa barri jireenya keenyaa eeguurraa, Waaqayyoon eeguurraa yeroo inni bilisa ta'u hin jiru. Waaqayyoon eeggachuun akka Waaqayyo kadhannaa keenya deebisu beekuu irratti kan hundaa'edha. Waaqayyo kadhannaa keenya ni deebisa. Fedhii keenya isatti manneerraa, gaaffii keenya isa duratti dhiyeeffanneerraa, Waaqayyoon kadhanneerraa akka inni nuuf deebisu immoo hin amannaa. Kanaaf hin eegganna jechaadha. Hin eegganna. Iyyoob qofa otoo hin taane Waaqayyoon kadhachuu fi turanii eeggachuun barbaachisaa akka ta'eef akka gargar hin baane Daawitis immoo kutaa biraa keessatti yommuu dubbatu akkas jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 30 lakkoofsa 8 irraa yaa Waaqayyo ani gara keettan iyyadha. Faarri gooftaa koo akkanaaf toluufis nan eeggadha jedha. Gara keettan iyyadha jechuun maal jechuudha? Nan kadhadha jechuudha. Kadhannaadhaan gara Waaqayyootti kan iyyinu. Akkuma kana faarri gooftaa koo akkanaaf toluufis immoo nan eeggadha jedha. Kadhannee eeggachuun dirqama keenya jechaadha. Eeggachuuf kadhachuun gargar bahuu hin danda'an. Waaqayyo gaa'elas dabalatee wanti sabni isaa isa kadhataniif deebii kennaa kun shakkii hin qabu. Waaqayyo amanamaadha. Kadhadhaa isiniif kennama, barbaadaan argattu, balbala rukutaa isiniif banama, kun waadaa Waaqayyooti. Kana qofa miti. Waaqayyo akka nuyi jabeessinee isa amanannu yommuu dubbatu kutaa kana keessatti isin hamoota taatanii otoo jirtanii ijoollee keessaniif waan gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam caalchisee warra isa kadhataniif waan gaarii kennaa jedha. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa qophaa'aadha nuuf kennuudhaaf amanamaadha. Isa kana beekuun amanuu nurra jira. Faarfannaa boqonnaa 38 lakkoofsa 15 irraa maal jedhaa? Garuu ani abdiidhaan sin eeggadha yaa Waaqayyo. Atoo deebii anaaf hin laattaa yaa Waaqayyo gooftaa koo. Amanamaadha Waaqayyo karaa kanaa hin amatamu. Hin gaafannaa, hin kadhannaa, inni deebii kenna. Kun maalis hin dabalataa? Gaa'elas hin dabalata jechaadha. Gaa'elas hin dabalata. Tarii egaa iddoo kanatti wanti nuti sirriitti hubachuu qabnu yeroo Waaqayyo haadha manaa yookaan abbaa manaa nuuf kennuu fi yeroo miirri keenya itti nu gaafatu gara ta'uu danda'a. Kanaafuu turanii eeguun barbaachisaadha jechaadha. Yeroo ani itti qophaa'e, yeroo ani itti yaade, yeroo Waaqayyo ta'uu dhiisuu danda'a. Namni ani jalqaba ija koorra kaawwadhe, namni ati jalqaba ija keerra kaawwatte intalittiin yookaan gurbaan sun nama Waaqayyo yaade ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo isaa yookaan immoo nama sanas ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee dogoggorri keenya maalidhaa? Waaqayyoon akka inni yaada keenya keessa galu goona malee ofii keenya yaada Waaqayyo keessa galuu hin barbaanne. Karoora keenya ofii qopheeffannaa, yaada keenya ofii qopheeffannaa, yoo barbaachisaa ta'e ofii keenyaa filanna, ofii keenyaa intala isaa ta'u gurbaas ija keenya irra kaawwannee booddee kadhannaa kan nuti jalqabnu isa sana keessattidha. Yaada keenya sana keessatti kadhanna. Yaadi Waaqayyo garuu akkas miti. Kadhannaan fedha Waaqayyo keessa galuuf, yaada Waaqayyo keessa galuuf, yoo inni gaafannu sun fedha Waaqayyo hin taane dhiisuudhaaf eeyyamamaa taanee amma qophoofnutti yaaduu qabna malee fedhii keenya keessa duwwaa Waaqayyoon kaa'uun barbaachisaa miti. Kanaaf egaa turanii yaada Waaqayyo eeguun barbaachisaadha. Eeyyee Waaqayyo innumti nu yaadne inni nutti mul'ate karaa sana jalqabne suni sirrii ta'uusaa konfirmii nu godha Waaqayyo. Konfirmeeshinii argachuuf mataasaa turanii eeguun barbaachisaadha. Kanaaf egaa dargaggoonni gara gaa'elaatti seenuuf jettanii akka Waaqayyo gaa'ela keessan eebbisuu fi gaa'ela gaarii ta'e isiniif kennu amanuu qabdu, beekuu qabdu, kadhachuu qabdu, garuu immoo eeguu qabdu.
eeguu qabna. Daqiiqaatti sekoondiitti yookaan immoo guyyaa tokko lamatti wanti nu yaadne ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Waggaa nu gaafachuu danda'a ta'a. Ji'a nu gaafachuu danda'a ta'a. Fedha Waaqayyoo sana argachuuf jechaadha. Waaqayyoon eeguun abdii wajjin wal qabata. Abdii wajjin wal qabata. Maa inni abdiin Waaqayyoo irraa qabnu maal inni? Waaqayyoo isa kadhanne nuuf kenne inneen abdanna waan ta'eef hin godhas immoo amanna waan ta'eef. Kana wajjin kan wal qabate jireenya Addaamirraa waan guddaa barachuu dandeenya. Kana isiniif kaasuun barbaada. Addaamirraa waan baay'ee baranna. Maaliif akkamitti waan baay'ee baranna? Waaqayyoon eegeera Addaam. Waaqayyoon eegeera. Akka nu baddutti ani Addaam kan inni saalli faallaan isaaf akka barbaachiftu hubate yeroo bineensotaaf maqaa baasu ture. Yeroo itti Waaqayyo Hewaan kenneef garuu yeroo kan biraati. Yeroo adda addaati. Yeroo adda addaati gaafa jedhu duraa duuba qaba jechaadha. Duraa duuba qaba. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Ergasii Waaqayyo gooftaani namichi qobaasaa ta'uun gaarii miti kan akka isaati kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Waaqayyo duraan dursee argeera. Addaam qobaa ture yeroo kana. Kan akka isaan turre kan isa gargaartu hin turre saalli isarraa faallaa taate Hewaan hin turre. Waaqayyo kana beeka. Akka namichi hir'uu qabu beeka Waaqayyo. Gaariis akka inni hin taane beeka. Garuu dhimmisaa dhimma yerooti, dhimma eeguuti. Dhimma eeguuti. Yeroo qaba Waaqayyo waan hundumaaf yeroo qaba. Jalqabuma hin danda'a ture. Addaam akkuma uumameeni Hewaanis uumuu hin danda'a ture. Waluma faana lamaan isaaniiyyuu uumee xumuruu hin danda'a ture Waaqayyo. Garuu akkas hin goone. Maal godhe? Duraa duubatti godhe Waaqayyo. Argitanii? Duraa duuba akka inni qabu. Gaa'elli duraa duuba qabaachuusaaf kuni as keessaa ragaa guddaa tokkodha. Addaam dura uumame, Hewaan immoo itti aantee uumamte. Waaqayyo gooftaani biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolche. Maal jedhee akkan isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi ittiin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa isaaniif ta'e. Kana gaafa jennu Waaqayyo waan hundumaa gaafa uumu dhalaaf kormaa akka inni uume uumama boqonnaa tokko keessatti immoo dargine. Dhalaaf kormaa uume Waaqayyo. Maaliif horanii akka isaan baay'atan yaada Waaqayyo waan ta'eef dhalaa kormaa uume. Dhalaa kormaa kana erga uume maqaa baasee akka inni ittiin waamuuf Addaamitti geesse. Kanaaf Addaam uumama kana hundumaaf maqaa baase. Uumama kana hundumaaf maqaa baase, maqaan Addaam baase maqaa ta'eefiiti hafee jedha. Kanaaf egaa yommuu baasu saala faallaa lamaanuu argaa ture. Gargar turan, walirraa gargar turan jarreessu. Gargar turan. Dhalaaf kormaa qabu turan. Isa qofaatu qobaa ture. Kanaaf miira isaa keessa wanti deddeebi'aa ture gaaffiin tureera Addaam keessaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irraa namichis horii qe'ee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'aniifis bineensa bakkee hundumaafis maqaa baase. Namichaaf garuu kan akka isaati kan isa gargaartu ammayyuu hin argamne jedha. Turtiin jiraa jechaadha. Eegaa ture Addaam. Tokkoffaa keessi isaas hawwaa ture, fedhii qaba ture, barbaadaa ture. Lammaffaa immoo Waaqayyo sana argeera. Addaam eegaa ture. Yeroo Waaqayyo eegaa ture. Lakkoofsa 21 irraa Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka wallaalu godhe. Otoo namichi rafu lafee cinaachisaa keessaa tokko fuudhe iddoo isaatti immoo foon guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaachisaa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolchee namichatti geesse. Sana booddee Addaam erga argee maal jedhaa? Amma reef ta'e jedhe. Amma reef ta'e jedhe. Eegee yeroo isaa argate jechaadha. Bineensotaaf maqaa baasaa ture. Warra kaan sirriitti ilaalaa ture. Dhalaaf kormaa ilaalaa ture. Dabalataan hamma Waaqayyo piroosesii sana xumuru hundumaatti eegaa ture Addaam. Opereeshinii amma ta'utti cinaacha isaa keessaa tokko amma fuudhamutti isa keessaa foon lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhame iddoo isaatti foon amma guututti piroosesiidha kun. Kanaaf Waaqayyo adeemsa keessa darba. Waaqayyo adeemsa keessa darba. Kanaaf isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Uumama 1:23 irraa amma reef ta'e yommuu inni jedhu argina. Kanaaf yeroo turre eegnu wanta gaarii Waaqayyo nuuf qopheessu sana simachuudhaaf qophoofna. Addaam hawwiidhaan eegaa ture. Maaltu akka ta'u hin beeku garuu akka waa isa barbaachisu ni beeka. Hawweera. Wanta hawwee sana gaafa argatu hin gammade. Har'as nuyi wanta Waaqayyo nuuf kenne gaarii sana argachuudhaaf yeroo eegnu maal goona hin qophoofna. Of qopheessina. Yeroo argannu sana akka dinqifannuuf, Waaqayyoon akka galateeffannuuf, ulfina Waaqayyo akka ol kaafnuuf, dabalataan akka jaalannuuf eeguun haala mijeessa jechaadha. Haala mijeessa eeguun. Eegaa ture Addaam. Eegee gaafa argate immoo hin gammade. Addaam eegaa ture. Gaafa ishee eeggatee argates immoo baay'ee gammade. Akkuma kan akka ta'u waaw akka jennu. Inni nu eegganne sun hin ga'een dhufe akka jennu eeguun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Eeguun waan Waaqayyo nuuf hin jaalanne ariifannee fudhachuurraas immoo nu qusata. Akkuma mammaaksa Oromoo keessatti dubbatamu maal jedha? Ariifattuu waraabessaa gaafa ciniinti jedhama. Gaafa irraa homaa argachuun hin danda'amu. Iddoo foon jiru malee gaaftomaan qabu. Waraabessi yoo ariifate garuu gaafa ciniina. Kanaaf ariifachuun maal qabaa? Balaa qaba.
balaa qaba. Ariifachuurraa of eeguun nu barbaachisa. Waaqayyoon eeguu qabna. Maaliif waaqayyo waan hundumaafuu yeroo qaba waan ta'eef. Kan keenya kan hin taane kan namaatti akka nuti hin buuneef nu eega. Turanii eeguun. Dabalataan eeguun kutaa jireenyaati. Eeguu malee jireenyi hin jiru. Namni hundumtuu ni eega. Beekamaa. Namni hundumtuu ni eega. Mee ilaalaa. Sirriitti bal'isnee hubachuun nu barbaachisa. Mee sirriitti haa ilaalu. Arfaasaaf birraa yommuu ilaallu eeguun barbaachisaadha. Maaliif arfaasaaf birraan yeroodhaan dhufa. Wanti hundumtuu yeroo qabaa jedha Waaqayyo sagalee isaa keessatti. Dhalachuun yeroo qaba. Du'uun yeroo qaba. Guddachuun yeroo qaba. Fuudhuun yeroo qaba. Heerumuun yeroo qaba. Kanaaf yeroo qaba. Yeroo Waaqayyo keessa jira jechuudha. Ariifachuun baay'ee barbaachisaa miti. Turree eeguu baruun baay'ee barbaachisaa. Arfaasaaf birraan yeroo qaba. Yeroodhaan dhufa. Beelofne amma nyaata argannutti eeguun nu barbaachisa. Jijjiiramaaf gammachuu barbaanne bira ga'uudhaaf eeguun nu barbaachisa. Dhiphinaaf dhukkuba cimaa keessa teenyee eeguu nu barbaachisa. Amma dawaa argannutti, amma qoricha argannutti. Qorichuma argannellee qaama keenya keessa seenee hamma dhibee sana mo'atutti eeguu nu barbaachisa. Dhukkubsannee mana yaalaa dhaqnee qoricha fudhanneef battalumatti deequma sana hin fayyinu. Aadaa, obsaa, dadhabbii masaa keessa teenyee ni eegganna. Adeemsa keessa maal goonaa? Rikavarii gochaa dhufnaa jechaadha. Gaa'ela keessattis pirinsipiliin kun baay'ee barbaachisa. Baay'ee murteessaadha. Isa kana beekuun nu barbaachisa. Eeguun barbaachisaadha. Otoon eegiin waa argachuun keessumaa waan gaarii argachuun hin danda'amu. Hojjennee bu'aasaa argachuuf eeguun nu barbaachisa. Qotee bulaan sanyii gaafa facaasu sanyii facaase sana ammuma gadi facaasee ammuma hin argatu. Turee eeguu isa barbaachisa. Ji'a 3-4 eeguu isa barbaachisa. Keessumattuu wantoonni tokko tokko immoo turree akka eegnuuf nu dirqisiisu. Keessumaa wanti gaariin turree akka eegnu nu dirqisiisu. Kana beekuu qabna. Yeroo Waaqayyoon kadhannu, yeroo gaa'elaaf qophoofnu sammuu keenya kanaaf qopheessuun barbaachisaadha. Kadhannee deebii kadhannaa keenyaa ni eegganna. Inni kun murteessaadha. Namni Frank M. Hassel jedhamu tokko akkas jedhe kitaaba isaa waa'ee kanaa ilaalchisee barreesse irratti akkas jedhe. Hamma samii keessa hin jiraannetti Waaqayyo akka eegnu nu affeera. Jireenyi eeguu hin qabne hin jiru. Namni jiraatu ni eegaa, namni eeguu ni jiraataa jedha. Barreeffamni kun baay'ee natti tole. Hamma samii keessa hin jiraannetti Waaqayyo akka eegnuuf nu affeera. Samii keessa hin jiraannetti. Kana jechuun maal jechuudha? Samiin iddoo wanti hundumtuu qophaa'aa ta'e, iddootti wanti hundumtuu argamudha. Wanti hundumtuu jira achi keessa. Lafti garuu iddootti waan hundumaa eegnu, iddootti barannu, iddootti qophoofnu waan ta'eef eeguu nu barbaachisa. Waaqayyo akka eegnuuf nu affeera. Yeroo eegnu wanta hin barbaachifne jireenya keenya keessaa ni dhabamsiifna. Wanta barbaachisaa ta'e qabachuudhaaf, fudhachuudhaaf sirriitti qophoofna. Namni jiraatuun eega, namni eegu immoo ni jiraata. Kanaaf jireenya namni qabu namni waan eegne hin jiru. Namni jiraatu ni eega, namni eegu immoo ni jiraata. Namni waa abdatu, namni waa eeggatu ni jiraata. Isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa namni abbaa manaa yookaan haadha manaa gaarii argachuuf kadhates yeroo Waaqayyo eeguun filannoo otoo hin taane dirqama jecha. Yeroo Waaqayyo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa kutaan arfaffaan barumsa keenyaa duraa duubni gaa'elaa kun inni arfaffaan baay'ee barbaachisaa kan ta'e turanii eeguudha jechaadha. Egaa akkuma yeroo darbee dubbanne kadhannaa warri hin jalqabne kadhannaa jalqabaa. Waaqayyoon kadhadhaa, Waaqayyoon dursaa. Diinni keessan seexanni akka inni mo'icha isin irratti hin arganne karaarraa akka isin hin kaachifne kadhadhaa. Yeroo kadhattan immoo obsitanii eeguu bara. Guyyaa Waaqayyo yeroo Waaqayyo eeguu bara. Yaada keessan yaada Waaqayyo keessa galchaa malee yaadni Waaqayyo dhufe yaada keessan keessa galee kan keessan qofa akka inni isinii mirkaneessuuf Waaqayyoon hin barbaadina. Maaliif isa nuyi ufiif yaadnu caalaa inni Waaqayyo nuuf yaadu baay'ee gaarii guddaa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa kanarraa waan baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Waaqayyoon dursitanii diina keessan irratti dammaqxanii dabalataan immoo kadhattanii wanta Waaqayyoon kadhattan isa gaarii sana immoo argachuudhaaf eeggattanii milkaa'ina gaa'ela keessanii ijaan arguu akkasiin dandeessanii hawwii kooti kadhannaa kooti. Waaqayyo isin haa eebbisu hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif yaadaaf gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Yeroo itti kutaa 5ffaatiin walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Eebbifamaa galatooma.